ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ። ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ከኔቶ እንደዚህ ጠምቄ ያለው ዛሬ ማለት ነው። kabajamtoota fi hordoftoota jaalannee ishoo akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyo inni kallattii hundumaa keessatti nu gargaare maqaan isaa yaa eebbifamu. Baga yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 akkasuma mootiin akka alaatti bara 2026 isin geef jechuun jaaladha. Baga hundumti keessanuu gargaaramtanii keessanii egaa barootan duratti dhiiga Yesuus Kiristoos nu dhangala'ee nuti mootiin bilisa baane. Guyyoonni har'aa kun mootiin guyyaa har'aa duwwaa yaadannoo osoo hin taane yaadannoo yeroo hundumaayyuu ofirraa qabnudha. Kiristaanni yeroo hundumaayyuu waa'ee Yesuus Kiristoos du'aa ka'uun isaa akkasuma mootiin Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa jalqabaa kaasee inni kan ture. Yaa ta'uyyuu malee immoo cubbuu ilmaan namootaatiif jecha aarsaa kaffaluun isarra jira. Dhala nama ta'e immoo dhalachuun isarra jira. Kanaaf dhalatee cubbuu keenyarraa mootiin anaa fi isiniin qulleesse. Kanaaf baga geessanii baga gammaddan isiniin jechuun jaaladha. Gatii nurra jiru isatu nu baasee nuti addunyaan kun walitti osoo dhufeeti gatii cubbuu keenya sana nurra baasuutii kan hin dandeenye waaqayyoo walitti nu butuutii kan hin dandeenye akkasuma mootiin akka kakumuufatitti aarsaa sana ofii keenya baasnee fixuu kan hin dandeenye jechuudha. Kakumuufaa keessatti egaa lubatu waaqayyoo fi nama walitti fida ture. Har'a garuu karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos inni gidduu nu galee waaqayyoo abbaadhaan walitti nu araarsee. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u eenyutu gidduu galuu hin barbaachisu kan gidduu nu gale Yesuusidha. Nuti mootiin gara isaatti dhiyaanne yeroo hundumaayyuu waaqayyoof oqubaa dhiyeessina jechuudha. Kanaaf karicha riqicha gara abbaatti nu geesse Yesuus Kiristoosidha. Tarii namoonni mootiin gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii fudhanne akka carraa ta'e viidiyoo kana dhaggeeffachaa kan jirtanii karaan abbaatti nama geessu Yesuus Kiristoos duwwaa waan ta'eef Yesuus Kiristoositti amanaadha. Cubbuu jalaa ba'aadha. Ibidda bara baraa jalaa ba'a isiniin jechuun dhaamsa kooti. Sagalee waaqayyoo keessaa kutaa tokko wal wajjiniitiin dubbifannaa viidiyoo dheeraa miti. Kanas ni waraabu daqiiqaa muraasa duwwaa wajjiniitiin turra. Macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa wangeela Yohaannis kan Yohaannis barreesse wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa 20 lakkoofsa 19 kaasee akkas jedhan dubbisaa. Gaafa jalqaba torbaniititti gaafa sanbata guddaa sana galgala bartoonni Yihuudoota waan sodaataniif mana cufatanii ta'anii yommus Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabbatee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Kana erga jedhee booddee harka isaa lamaanii fi cinaacha isaa isaanitti argisiise. Bartoonnis goofticha arganii gammadan. Yesuus ammas itti deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Itti fufees abbaan akkuma ana ergee ani immoo isin nan erga jedhee isaanitti dubbate. Kana jecha hafuura isaanitti baafatee hafuura qulqulluu fudhadhaa jedheedha. Egaa kutaa kana keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos jalqaba sanbata guddaatti erga du'aa ka'ee booddee gara olitti yoo dubbistan Maariyaam ishee Magdalaawititti mul'ate. Isheedhaan mootiin dhaqeetii obboloota keetitti himi ani gara abbaa keessaniif gara abbaa kootii hin dhaqne. Ol ba'uuf mootiin yeroon koo hin geenye. Kanaaf dhaqiitii maal godhi? Hammaayyuu asuma hin jira dhaqiitii isaanitti himi jedheeni sana booddee isheen dhaqxee isaanitti himteerti. Yaa ta'uyyuu malee mootiin bartoonni Yihuudoota waan sodaataniif egaa gooftaa Yesuus Kiristoos jalqabatti waa'ee du'uusaa du'aa ka'uusaa guyyaa sadaffaatti du'aa ka'uusaa irra deddeebiidhaan kallattii garaagaraatiin bartootatti dubbachaatii ture jechuudha. Yaa ta'uyyuu malee sababbii amantii dhabina isaaniitiif sababbii sodaa isaaniitiif maal ta'anii hin amanne jechuudha. Gaafa inni biraa fudhatamu na dhiistanii hin baqattan hundumti keessaniyyuu jedheenii ture. Yaa ta'u malee bartoonni egaa Yihuudoota sodaatanii balbala isaanii cufatanii bakka isaan itti walitti qabamanii jiranitti
Gooftaa Yesuus Kiristoos karaa dhufeen kan hin beekne balballi cufamaadha. Gidduu sanitti argameeti nagaa dhiyeesseef jechuudha. Egaa Yesuus Kiristoos jalqabatti gaafa du'aa ka'ee booddee bartootatti si'a 40 olitti mul'ateera. Wangeela hojii ergamootaa boqonnaa tokkorra dhaqxanii gaafa dubbistanii jechuudha. Yaa ta'u malee si'a baay'ee deddeebi'ee itti yeroo mul'isatti kutuma kana keessatti duwwaa boqonnaa kana keessatti duwwaa si'a 3 argitu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaa isiniif haa ta'u kana jechuudha. Irra deddeebi'ee Toomaasitti gaafa mul'ate illee bartoota kaanitti mul'ate Toomaas immoo iddoo sana waan hin turreef yeroo mul'atettis nagaa dhiyeessee ture jechuudha. Jalqabatti nagaa isaaniif dhiyeessee inni lammaffaa immoo nagaa qabateetu du'aa ka'e jechuudha. Lammaffaan immoo ragaadha. Inni sadaffaan immoo amantiidha jechuudha. Amantii akka godhatanii fi kan amante ta'e malee kan amante ta'e jedheetu Toomaasitti dubbatee ture jechuudha. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos ragoota kana sadeen qabateetu du'aa ka'e jechuudha. Kanaaf har'as duuti nurratti haboo hin